Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee maaliin deebitamoo hin jettanii akkuma baratame akkuma duraan jedhee rakkoo biyya Arabaa irra jiru isin biraan gahaa nama hin dhageenyeef akka dhageessanii dhaga'u waan tokko osoo hin dhaga'iin maaliin laata maal ta'e dhageessanii warra mana gaarii keessa jirtan amala badaa kan qabaatan yoo ta'e amala san sirreeffachuudha. Yemmuu mana badaa kan jiraatanis yoo ta'e idaa namni akka kiyyaallee rakkatu ni jira jettanii xiqqoo sammuu keessan akka of tasgabbeessitaniif jechuudha kana naan isin biraan gahu. Hadda mootiyyuu wanni na fide jechuudha mucayyoo tana turellee erga Facebook irratti illee argitanii sooshaal miidiyaa hundaa daddabarsanii jiranii. Mucayyoo amma suuraa irratti argitan tan jechuudha biyya baaran keessa deemte baaranti jechuudha deemte haraboota osoo hin taane habashaadhaan kan ishiin mana habashaa hojjechaa turte achi biyya baaran keessa habashaatu fudhate jechuudha intala tanaa. Yeroo kanatti baay'ee siqaayii argisiisaa turte baay'ee itti fokkoraa turte intalli tun immoo akka ijoollee ta'anii feesbuukii immoo waatisaappii kanneen isin fayyadamnu homaa intarneet homaatuun fayyadamtu jechuudha baay'ee cinqaatti ta'e haraboonni intarneet hanga tokko hagan maras nama hin dhoogganii kun habashaa waan taate habashaan keessatti miqqanyaadha. Hin orgite ooshin mana jijjiirrachuuf taatutti ammootiyyuu manas akka isheen hin jijjiirranne goote jechuudha. Warri baaran keessa jirtan ni beeytanii jechuudha rakkoo harabaan ta'e tun ammootiyyuu habashaadha habashaa irsaniitiin illee habashuma akkasitti fudhatanii intalatanii miidhaa kan hunda irraan gahuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wanni nan isin hin gaheefi meetitan Facebook irratti argitanii akkaataan ishii kan isinii galuu dide maal taate akkas akka taate kan isinii galuu dide kana nan isinii dabarsu jechuudha. Yoo dandeessanitti lakkoofsa ishiillee kunoo asirra jira lakkoofsa kanaan ni gargaartu. Yoo hin dandeenye ta'e gargaarsa jechuudha mootiyyuu akkaataan isinitti tolee akkaataa itti gargaartan kan dhabda yoo ta'e sheer walii gochuudhaan nama tokkoof sheer yoo goote namni sun akka gargaaruu danda'a waan ta'eef sheer walii gochuudhaan mucayyoo tana dirqama lammummaa keessanii bahaan isin jedha jechuudha. Duutee du'a galataa sawwayi duutee dhaniit irraa bahanii ijoolleen tun jechuudha obboleettii takka biyya Arabaatii qabdi. Haadha isaanii ji'a tokko du'aan dhaban jechuudha ji'a tokko dura du'aan dhabanii tunillee deebitee hin duune hin jiraanne keessa jirti jechuudha intalli tun amma. Kanaafuu mucayyoon biyya Arabaarra jirtu osoo gadda haadhaaf keessa hin baasin kun immootiyyuu irraan deebi'ee itti dabalame jechuudha mucattii tana jechuudha. Maaliif akkas akka taate isinittan himaa baay'ee jagajjayitii hojjatte hojii kana jedhamee himamu akkas itti fokkortii ajjeesuuf taati yookaan immoo tuyyuu hutee keessa baasuuf yookaan immoo tuyyuu albeedhaan as faraaraate jechuudha intala tana amma kan ittiin intalli gubatte akka taatu dhabdeeti kan kilooroksii dhugde jechuudha. Kilooroksii dhugde harka ishee harkatti hin du'u yookaan ishiin albeedhaan naqaltee ishee harkatti hin du'u yookaan immoo ishiin hutee nan fannistu kan jedhu ofirratti murteessite kilooroksii dhugde jechuudha. Yeroo kilooroksii dhugdutti fudhanii hospitaala biyya baaran keessatti jechuudha galchanii viidiyoo sobaallee hojjechiisteeti kan ishiin intarneet irratti gadhiiste jechuudha bashitti yookiin madaamin ishee jechuudha. Yeroo sanitti akka waan ishiin rakkoo irraan hin geenye fakkeessite gadhiiste jechuudha. Mucattiin tun amma galtee Addis Ababa keessa galtee hospitaala Addis Ababa jirti. Haasofni ishiin hospitaala baaran ciistee haasoftee fi kan asitti haasofte garaagarummaa qaba. Kanaafuu habashaan keenya haga namara rakkoo walirraan gahaa mana harabaatti miti biyyuma harabaayyuu ta'e habashaan achi keessa jiraatanii fudhatanii rakkoo kana mara namarraan gahanii namni yeroo ammaa bineensa walitti caalee jira. Bineensa daggalaa hayi bifa namummaan qabu jettee irraa dheessita. Namni mootiyyuu bifa namummaa qabaatee nama jettee akka irraa dheessitu bineensatti akka irraa dheessitu hin qabdu. Garuu bineensa walitti caalee namni yeroo ammaa jechuudha. Akkuma tanaan dura Suudi Arabiyaa keessatti mijattii qabanii baduma mijattii qabanii fudhanii manatti galchanii riyaala 10,000 Suudii akka irraa fudhatanii
yookaan ammoo yoo ishiin riyaala kan san obboleettii akka tasaa achi keessaa qabaachuu baattee riyaala 10,000 san kafaluu baattee akka ishii qalaniitiin kalee ishii keessaa baasanii gurguran kan ishiitti himanii sanis dhageessan ta'a. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyyaa mucayyoo tanaa akkuma argitan afaan ishii akka gubate kana garaan ishii hagana lamaan gubate jechuudha. Garaan ishii meeshaan garaa keessa gubatee jira. Kan ishiin fayyadamtuun akkuma argitan tubboodhani. Waa hunda kan fayyadamtu tubboodhani gara lapheedhaa gadiitiin tubbootti godhanii jiranii. Akka gargaartan abdiin isinirraa qaba maqaa Waaqayyootiin. Viidiyoo tana hundi keessanuu dhiira dubartii osoo hin taane boru maaltu narra ga'a obboleeyyan kiyyarra maaltu ga'a jettanii warri hasaabdan viidiyoo tana sheer waliin gochuudhaan mucayyoon tun akka gargaaramtu maaliif kan sheer walii gootanii lakkoofsa sirrii hin jira. Lakkoofsa saniin birriin akka galuuf achi biyya keenya keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti ammoo hakimoonni achi gara alaatti deemtee akka yaalamtu kan isaan taasisanii ammoo kana gochuudhaaf jarri hakimii hin qabanii waan ta'eef gargaarsa uummataa soqanii intalli tun akka deemte yaalamtu yoo fayyitu jechuudha yoo Waaqayyo fayyisetti. Kanaafuu hundi keessanuu sheer gochuudhaan dirqama lammummaa keessanii akka batan anillee kan immoo dabarsee asirratti chaanaalii kiyya irratti sheer gochuu yaade gara kiyyaan nama 2 4 akkasillee yoo gara kiyyaan argattan an dubbadhee argitanii namni hin argine hubatee jechuudha namni duraan hubanne hubatee mucayyoo tana gargaarsan godhuuf baay'ee gaariidha jechuudha wal yaaduun kanuma waan ta'eef viidiyoo kana hundi keessanuu sheer gootanii guruppii ta'ee waatsaap irratti immoo istoorii irratti hundarratti sheer godhaa isiniin jedha. Tana viidiyoon adda qabaddee isinii deebi'e.